kanneen waliigaltee humnoota nageenyaa garee Wagner waliin qaban mootummoota biyyoota sanaa warra waliigalticha raawwatan irratti hundaa'a jedhan. Waliigalteen humnoota garee Wagnerii fi biyya Waaltaa Riippaabilika Afrikaa akkasumas kanneen biroo waliin taasifameeru kallattiin mootummoota biyyoota sanaa waliinis jedhan Sergey Lavrov. Kanaafuu jedhan biyyoonni garee kana waliigaltee nageenya eegsisuu raawwataniirani mootummoota biyya isaanii warra waliigalticha raawwatan ilaallatas jedhan. Garuu immoo ministeerri humna waraanaa Raashiyaa biyyoota Afrikaa hedduu keessaa gorsitoota waraanaa hedduu qabas jedhaniiru. Gareen Wagner kanneen waraana Yuukireen waliin Raashiyaan taasisaa jirtu irratti bal'inaan hirmaatan sanbata darbe fincila kaasaniin magaalaa kibba Raashiyaatti argamtu Rostov-on-Don qabachuun gara magaalaa guddittii Mooskootti deemaa turan waliin dubbii taasifameen dhaabbachuu danda'eera. Manni murtii olaanaa United States manneen barnootaa olaanoon biyyattii barataa haaraa fudhachuuf ulaagaa sanyii gaafatu ture akka kaafu murteessaniiru. Dabalata qabna. Manni murtii olaanaa United States imaammata kanaan dura barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitiitti fudhachuuf biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture akka hafu murteesse. Imaammata waggoota kurnoota hedduuf hojiirra oolaa ture akka hafuuf abbootii murtii mana murtichaa 9 keessaa 6 isaanii akka hafu yommuu murteessan kanneen 3 hafan immoo akka itti fufu murteessan. Harka caaluun waan murtaa'eef kana booda ni hafas jedhameera. Barattoota karaa walqixa ta'een simachuu irratti fi sanyummaa irratti hundaa'uun dhiibbaan nurratti taasifameera jechuun gareen barattootaa himannaa kan dhiyeessan yuunivarsiitii Harvard fi University North Carolina Chapel Hillidha. Pirezidaantiin United States Joe Biden murtiin kun manneen barnootaa olaanoo keessatti walqixxummaan akka hafu gochuu hin qabu jedhanii manneen barnootaas cicha carraa barattoota hundaaf kennuu qabaachaa turan akka hin dhaabne manneen barnootaa isaanii Ameerikaa akka fakkaattu gochuu akka itti fufan ergaa dabarsaniiru. Murtoon akkana warra sababa sanyii keenyaan carraa barachuu dhabneef waan gaarii fidee dhufa jechuun gamanumaan warri gammachuu isaanii ibsachaa jiran jiru. Imaammanni barattoota bakka irraa dhufanii fi sanyii isaanii irratti hundaa'uun galmee kolleejjii keessatti akka ulaagaatti fudhatamu kan jalqabe bara 1960 irraa kaaseeti. Yeroo sanattis barattoonni sababa bakka irraa dhufaniin yookaan sababa sanyii isaaniin carraa barnoota gaarii akka hin dhabneef akka taasifamedha. Murtoo amma darbee jiruuf immoo barataan kamiyyuu qabxii qabu irratti hundaa'uun dorgomuu yuunivarsiitiifis ta'e kolleejjiif akka galmaa'u kan taasisudha. Kaatiriine Meeyer xiinxaltuu dhimmoota imaammataa kan taate murtoon akkanaa gaafa darbu barattoota gurraachotaa yookaan Afrikaa irraa dhufan akkasumas kanneen Ispaanishoota ta'an dhibbeentaa 10 hir'isuuf jiraa jetti. Hoogganaan abbootii murtii Johan Robert immoo gama isaaniin qoodiinsa sanyii irratti hundaa'e ni hambisna yommuu jennu waan hundumaa irratti ta'uu qabaa jedhan. Mormiin uummataa Faransaaytti dargaggeessi umriin 17 poolisiidhaan ajjeesamuu booda ka'ee magaalota biyyattii hedduu gara jeequmsaatti galche guyyaa 3ffaadhaaf itti fufeera. Kibxata darbe biyya Faransaay magaalaa lixa Paaris bakka Naantiree jedhamutti poolisiin dargaggeessa waggaa 17 konkolaataa oofaa jiru dhaabuu dideera jechuun rasaasaan rukutuun ajjeeseera. Mormii uummataa ajjechaa kanatti aanee ka'een walitti fufinsaan har'a guyyaa 3ffaa isaa qabateera. Magaalota biyyattii hedduu keessattis mormiin kun gara hokkaraatti jijjiiramuun namoonni mormiif ba'an kun daandii irratti wantoota akka goommaa fa'aa guggubuu gamoowwan caccabsuun itti fufeera. Dargaggeessi ajjeefame maqaan Naahel jedhamu kun lammii Faransaay ta'ee kan hidda dhaloota Morookoo fi Aljeeriyaa qabulas. Pirezidaantiin Faransaay ajjechaan raawwatame fudhatama hin qabu jedhanii kaabinee isaanii dhimmuma kanarratti yaa'ii ariifachiisaaf waamaniiru. Poolisiin ajjechaa kana raawwate to'annaa jala oolee himannaan ta'e jedhee ajjechaa raawwachuu irratti banamee jira. Abukaatonni poolisii kana akka jedhanitti maamilli isaanii ajjechaa raawwatetti gaabbuu isaa himanii garuu yeroo sanatti murtoon fudhate kun sirrii ta'uu himaa jedhan. Magaalota biyya Faransaay kanneen akka Paaris, Maarseellee, Liyoo fi Tuuluus keessatti hiriira mormii hookkaraan wal makeetu taasifamaa jira. Mormii kana tasgabbeessuufis biyyattii keessatti poolisoonni 40,000 ta'an bobbaafamaniiru. Lakkoofsi humnoota nageenyaa haa dabalamuyyuu malee hanga ammaatti garuu mormii uummataa tasgabbeessuu hin dandeenye. Mormii kanaan wal qabatee hanga ammaatti poolisiin namoota 600 to'annaa jala oolchuu ibse poolisoonni 200 ta'an immoo madaa'us ifoomseera. Haati dargaggeessa waggaa 17 Naahel yaada televiziyoona France 5 kenniteen ani poolisii mormaa hin jiru. Ani nama tokko nama mucaa koo na jalaa ajjeesen mormaa jira jechuun ibsiteetti. Raashiyaan jeneraalii humna waraanaa garee humnoota Wagner wajjiniin hidhata qaban jette to'annaa jala oolchuu sabaa himaaleen gabaasaa jiranii dabalata qabna. Raashiyaan jeneraala humna waraanaa ishii kan garee Wagner waliin hidhata qaba jette to'annaa jala oolchuu isee sabaa himaaleen gabaasaa jiru. Jeneraal Sergey Surovikin garee Wagner kan sanbata darbe fincilanii waliin hidhata qabaachuutti shakkamee to'annaa jala oolfamu Financial Times fi The New York Times kamisa kaleessaa gabaasaniiru. Jeneraal Surovikin erga waxabajii 24 gaafa humnoonni garee Wagner fincilanii gara Moskootti imalaa turanii kaase uummatatti mul'atanii hin beekne. Uummanni eessa dhaqanii gaafachaa jira. Shakkiin to'annaa jala oolfamaniiru jedhus kan dhufe jeneraalli kun hoogganaa garee warra Wagner waliin walitti dhufeenya gaarii qabu tures jedhameera. Hoogganaan itti aanaa humna waraanaa kan Raashiyaa warra gara waraana
Yukireenitti ergamaniiran Jeneraal Surovikin karaa seera qabeessaan himannaan isaan irratti dhiyaachuu fi gaaffiif barbaadamanii to'annaa jala oolfamanii wanti beekame hin jiru. Mooskoonis hanga ammaatti ifatti waa'ee jeneraala humna waraanaa ishee kanarratti ibsa. Gaafa guyyaa 20 lakkoofsa faranjiitti humni waraana caakkaa jiru oboon gara magaala keenya galee ture. Kanarraan kan ka'e waajjirooleen adda addaa kan warshaan qabu hundisaa caccabeetii kanneen biiroo adda addaa keessa jiran jechuudha kompiitara irraa qabe. Kanarraan kan ka'e hojjettoonni ji'a lamaaf walitti fufee miindaa dhabuudhaan kan ka'e hojjetaan dhaabbataan nama 2,000 waliin caallu nama gara 10,000 keessaa gara 6,000 ta'e hojjetaa humnaati. Namni kamillee socho'uu dadhabee jira. Nyaatee gadi ba'u goommana kan itti bitatu dhiphina adda addaa keessa galanii jiru. Mooraaliidhaan gadi buunee jirra. Nama itti himannuu hin qabnu. Namni biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan hojjetaa warshaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaaf himanii hojjettoonni 10,000 lakkaa'aman rakkina keessa jiraachuu ibsaniiru. Man yaalaallee naannoo ji'a lamaaf hin jiru ture. Mooraan akkam jiraate iyyuu mana yaalaa cufamuun qabu ture. Kan gaara namoonni dhabanii nama dubartoonni garaatti baatan illee kan itoo addan bahee wajjiniin du'anni jiru. Kunoo hojjettoonni ta'ee namoonni barattooti bakka adda addaatti barsan jiru. Dhaqanii illee mana barumsaa dhiisanii kan dhufan jiru. Mani kiraayii fakkeenyaaf kan akka Amboo Naqqamtee naannoo kan baratan jiru. Indaabaa sirraatii argamaa fi erga kaffaltiin dhaabateeti barattoota mana kiraayii oofsanii namoonni kan deebi'anii galanillee jiru. Kanaaf rakkoo guddaarra jiru. Itoo gargaarsa nu godhamee jechaan jiran jedhanii. Caamsaa 20 bara 2023 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa wal jijjiiruun magaalota Horra Guduruu, Kombolchaa fi Fincaa akkasumas Guduruuf magaalonni aanaa biroo waraana bilisummaa Oromoon qabaman keessatti lubbuun lammiilee nagaa darbuu hojjettoonni warshichaa ibsanii jiru. Lubbuun nama gara nama 16 kan ta'u fiigileetu du'eera. Waan akka baraarii fi waan tokko jedhamee namoonni ajjeefaman jiru. Hoggansa warshaa sukkaara Fincaa dabalatee hoggansa mootummaa dhimmichi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf tattaaffiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala naannoo sanaa ilaalchisee odeeffannoo akka qabu ibsee jira. Hojjettoota warshichaa sababa warshaan hojiirra hin jirreef miindaan jalaa dhaabbate akka kaffalamuuf jechuun qaamni dhimmi ilaallatu furmaata tattamaa kennuufii qabaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti hogganaa waajjira damee Jimmaati. Baatii lamaan dura godina Horra Guduruu Wallaggaa aanaa Fincaa keessatti qaamoleen hidhatanii socho'an naannoo sana socho'aa turuu isaanis odeeffannoon nu qaqqabee jira jechuudha. Sababa kanaan naannoo sana warshaan sukkaaraa Fincaa jedhamu achitti argama. Qaamoleen hidhatan kunillee amma warshaa sanaatti seenuudhaan namoota naannoo sana jiran irratti sodaan nageenyaa akka uumamu godhamee jira. Sababa kanaan warshichi guutummaa guutuutti yeroodhaaf hojjetaan jiru jechuudha. Yeroo sana qabee amma kanatti sababa kanaan egaa namoonni miindaan isaanii irraa dhaabachuusaa fayyaa wajjin wal qabatees tajaajila kanaan dura isaanii achi keessatti argachaa turan sun innillee irraa dhaabachuusaati kan odeeffannoo nuti qabnu. Inni kunis immoo rakkoo hamaadhaaf kan isaan saaxilu jechuudha. Warshichi dhaabbata misooma mootummaa waan ta'eef kallattiin kennamee namoonni achi jiran miindaan isaaniis akka isaanii kaffalamu yaalas argachuu akka danda'an tajaajila hawaasummaa isaan barbaachisu hunduu akka iddootti deebi'u gochuudhaaf mootummaan dirqama qaba jennee kan nuti yaadnu. Akkasumas miindaan isaanii turtii tokko malee kaffalamuudha kan qabu jechuudha. Wal waraansa qaamolee nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo sana gaggeeffameen lubbuun namootaa darbe ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Badhaasaan deebii kennaniin. Rakkoo walitti bu'iinsa Fincaa fi naannoo ishiitti uumame sanaa wal qabattee lubbuun siviiliyaanii darbu odeeffannoo fudhanneerra akka koomishiniitti jechuudha. Garuu haalli tasgabbii naannoo sana jiru kan hojii qorannoon hojjechiisu waan hin taaneef nama siviiliyaanii meeqatu lubbuun darbee qabeenya meeqatu barbadaa'ee namoota meeqatu madaa'ee kan jedhuu fi kan kanaan wal qabatanii qulqulleessuu hin dandeenye haalli nageenya naannoo sanaa yeroo mijataa ta'utti qorannoo gaggeessinee bu'aa qorannoo keenyaa kan ifa goonu kan ta'u ta'e ammaaf garuu naannoo sanatti lubbuun namaa badu qaamni namaa miidhamu qabeenyi namaa saamamu hin beekna jechuudha. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan nagaaf tasgabbii naannoo sanaa deebisuudhaaf humnoota nageenyaa gahaa gara sanatti bobbaasu akkasumas tajaajila hawaasummaa addaan citee jiru deebisuudhaan hawaasni tajaajila barbaachisu akka argatu gochuu qabaa jechuudhaan yaada dhiyeessee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisni har'a. Suudaan keessatti ebla 15 jalqabee amma ammaatti namoota gara miliyoona 2.5 ta'an qe'ee isaanirraa akka buqqa'an dirqisiiseera jedha. Isaan keessaa gara harka 80 ta'an achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'eerraa buqqa'anii jiru. Sidaamed Ibrahim buqqaatota amma naannoo Suudaan kutaa Aljaziiraa keessa jiran tokko dubbisee gabaasa qindeesse jaallanneetu dhiyeessa. Walitti bu'iinsa Sudaan keessatti mudateen kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an kaartuum irraa baqachuun gara naannoo giddugaleessa bahaa biyyattiitti kan argamu kutaa Aljaziiraatti baqataa turan. Barsiistuun mana barumsaa kaartuum kibbaa keessa turan Leeyilaa Al-Rasheed warra kaartuum keessaa miliqan keessaa tokko. Kaartuum keessatti haleellaa boombii boqonnaa malee gaggeeffamuun kan ka'e magaalaa guddoo kutaa Aljaziiraa keessa mooraa jiru Waad Madaanii keessatti da'annaa barbaaduuf akka dirqaman dubbatan. Al-Rasheed amma haadha warraa obboleessa isaanii kan mooraa sana keessatti deesse waliin jiraatu. The current situation is completely unstable. We've been suffering due to the insecurity since the beginning of the war, and now
haalamma jiru guutummaatti tasgabbaa miti. Yeroo wal waraansi jalqabee kaasee sababaa tasgabbii dhabuudhaan rakkachaa turre. Amma immoo haala jireenya baay'ee rakkisaa ta'e keessa jiraachaa jirra. Wanti ture hundi manca'eera. Balaa kanaan baay'ee rakkataa jirra. Waan goonu hin beeknu jedhaniiru. Kutaan Aljaziiraa amma buqqaatota 10,000 hedduutti lakkaa'aman bakka duraan manneen barnootaa, yuunivarsiitii fi masjiidota turan keessatti dahatanii jiru jedhu dhaabbileen gargaarsaa. Dhaabbileen dahannaa ta'an kun irra caalaan isaanii namoota nagaa yookaan siviilii ta'anii fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa birootiin kan gaggeeffaman yoo ta'u, kan akka Baabuu Alii Ismaa'eel dhukkubsataa jiran kunuunsa fayyaa akka hin qabne dubbatu. I had missed a number of dialysis sessions. When I had run out of all the medicines, the situation became dangerous for me. Yeroo itti tajaajila daayalisisii argachuu qabu hedduun na jalaa darbee jira. Yeroo qorichaan fudhataa jiru hundi na jalaa dhumu. Haalli uumamu balaa natti fida. Giddugala tajaajilli daayalisisiitti kennamu barbaaduuf gara waad madaanii dhufe. Amma mana barumsaa gara mooraa dahannaatti jijjiirame keessan jira jedhaniiru. Jiraattuu magaalaa Kaartuum kata'an Sanaahid Huseen magaalaa Kaartuum keessatti waan sodaachisaa wal waraansi fide ittiin jedhan erga isaan mudatee booda da'umsaaf gara magaalaa waad madaaniitti baqatan. The war forced us to leave our city. I was pregnant and placed here in a shelter. I left Khartoum because there were no hospitals there. Wal waraansi kun magaalaa keenya gadhiifne akka baanuuf nu dirqisiise. Ulfatuun jiruun dahannaa kana keessa kaa'ame. Hospitaalli Kaartuum keessaa waan hin jirreef hin achi ba'e. Guyyoota hedduuf haleellaa boombii jala turre. Achis torban 2 booda gara magaalaa waad madaanii kana dhufne. Asitti qondaaltota giddugalichaarraa kunuunsa guutuun argadha. Beellama dooktaraas naaf kennu jedhan. Dhaabbileen gargaarsa namoomaaf tola ooltummaa akkasumas siviilonni yeroof bakka dahannaa kana gaggeessaa jiran hanqinni dhiyeessii akka isaan mudate dubbatu. Supervaayizariin mooraa tokkoo kata'an Abdallaa Hamad Alneel akka jedhanitti hojii isaanii harka caalaa deeggarsa jiraattota naannoo sanaarraa argamuun akka gaggeeffamu dubbatan. We receive aid through the efforts of citizens and some organizations to provide the camp's needs like flour, rice and oil. Fedhii mooraan kun barbaadu kan akka daakuu, ruuzii fi zayitaa guutuuf carraaqqii lammiilee fi dhaabbileen tokko tokko godhaniin gargaarsa arganna. Meeshaalee adda